Odeessa keenya jalqabaan ministeerri muummee Hindii Narendra Modi daawwannaa Itoophiyaatti taasisan xumuranii gara biyya isaanii deebi'aniiru. Wayita daawwannaaf Itoophiyaa turanitti wantoota raawwataman irratti Hamzaa Hussein gabaasa qindeesseera. It is a moment of a great privilege for me to stand before you today. It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. Har'a fuula keessan dhaabachuun kabaja guddaatu natti dhaga'ama. As Itoophiyaa biyya leencotaatti argamu kootti kabaja guddaatu natti dhaga'ama. Mana koo akkan jirutti natti dhaga'ame. Sababiinsaa iddoon ani itti dhaladhe Indiyaa Gujiraatis akkasuma lafa leencotaati. Galma dimokiraasii kanatti argamu kootti kabaja guddaatu natti dhaga'ama. Wiirtuu uummata qarooma durii qabuu fi ammayyoomuudhaaf onnataa jiru gidduutti argamu kootiif kabaja guddaatu natti dhaga'ama. Yeroon gara keessan dhufu paarlaamaa kana uummataa fi adeemsa dimokiraasii qabdaniif kabaja guddaa qaburraa kan ka'edha. Kan dhageessan kun ergaa ministeera muummee Hindii Narendra Modi wayita Itoophiyaa daawwatanitti dabarsanidha. Ministeerri muummee Hindii haala kanaan wayita Itoophiyaa daawwatan waggoota kurna darban keessatti mul'atee hin beeku. Sababa kanatti duree Hindii kana ministeera muummee Itoophiyaa dabalatee aangawoonni olaanoo mootummaa Itoophiyaa haala addaan keessummeessaniiru. Narendra Modi yaada miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti maxxansaniin simannaa ho'aa godhameefitti kabajni akka itti dhagahamu ibsaniiru. Honorable members, Ethiopia is one of the oldest civilizations in human history. Kabajamoo miseensotaa, Itoophiyaan seenaa dhala namaa keessatti qarooma durii warra jedhaman keessaati. Asitti seenaan lubbuudhaan jirama. Gaarrenii fi onnee uummata Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaan otoo hin raafamiin kan dhaabbattu hundeen ishee jabaa waan ta'eef. Itoophiyaatti argamuun lafa seenaan itti kabajamu keessatti argamudha. Lafa har'i kaayyoodhaan guutame. Lafa egeree harka bal'isanii simataniiti. Ogummaa durii fi kaayyoo ammayyaa wal simsiisanii adeemuun jabeenya Itoophiyaan qabdudha. Yaadni maddamar isa nuti Hindiitti qabnu wajjiniin wal fakkaata. Bataskaan Laallibalaa gamoowwan kadhataa wal fakkaataa Hindii keessaa qabna. Biyyoonni lameen kunneen qarooma durii qabu. Gara fuulduraattis ofitti amanummaan tarkaanfataa jirra. We are an ancient civilization walking confidently into the future. Aangawoota Itoophiyaa waliin mari'achuun hariiroo biyyoota lamaanii daran cimsuu haala danda'amu irrattis mari'ataniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gama isaaniin daawwannaan kabajamoo ministeera muummee Hindii Narendra Modi hariiroo biyyoota keenya lamaan gidduutti guddachaa dhufe kan agarsiisudha jedhan. Ministeeronni muummee biyyoota lamaanii addatti marii milkaa'aa geggeessuu isaanii simaniiru. Marii jila biyyoota lamaanii wajjin godhame irratti ammoo hariiroo isaanii sakatta'uun mari'achuu himaniiru. Aangawoonni lamaan guyyaa jalqabaa daawwannaa Moodii irratti sanada waliigaltee wal hubannaa adda addaas mallatteessaniiru. Isaan keessaa yoon deeggarsa bulchiinsa waliinii gumruukii fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa keessatti giddugala daataa hundeessuu akka ta'e ministeerri muummee Abiyyi barreessaniiru. Nagaa eegumsa mootummoota gamtooman irratti akkasumas nagaa fi tasgabbii addunyaa irratti murannoo waloo cimsuu irratti waliigaltee wal hubannoo mallatteessuus beeksisaniiru. Galgala kaleessaa sagantaa irbaataa geggeeffame irratti ministeerri muummee Abiyyi gita isaanii ka Hindii kanaaf nishaan kabaja olaanaa Itoophiyaa badhaasaniiru. Moodiin badhaasa kana booda biyya addunyaarraa qaroomina duraanii hedduu qabdu kanarraa badhaasa kabajaa kana argachuun koo hedduu na boonsa jedhan. Uummata Itoophiyaa fi ministeera muummee badhaasa kabajaa kana kennaniif galateeffataniiru. Kabajaan kun kan lammiilee Hindii waggoota hedduu darban keessa hariiroo Hindii fi Itoophiyaa warra eegalanii fi cimsanii dhaaban hedduuti jedhan. Moodiin si'achi michummaan Hindii fi Itoophiyaa daranuu jabaachaa deema jedhaniiru. Itoophiyaan bakka argama luusii ta'uu himuun bakka argama hunda keenyaatis jedhan Moodiin. Dabalataan Itoophiyaa fi Hindii bakka itti qaroominni durii jalqabeedhas jedhan. Itoophiyaa fi Hindiin hariiroo jabaa durirraa jalqabanii akka qabanis ibsaniiru. Hariiroo dippiloomaasiin garasitti barsiisonni Hindii kumaatamni kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessa barsiisaa akka turanii fi har'as akka hojjechaa jiran yaadachiisaniiru. Qaroomina durii biyyoota lamaan wal isaan fakkeessu simaniiru. Daldalli Itoophiyaa fi Hindii waggaa 2000 dura akka jalqabees dubbataniiru. Kaampaanoonni Hindii Itoophiyaa keessatti gara $5 biliyoona oliin akka investi godhan himan. Carraa hojii namoota 75,000 uumaniiru jedhan Narendra Modi. Dureen Hindii kun Itoophiyaa yeroo daawwatan kun kan jalqabaati. Finfinnee galuu isaaniin dura immoo Joordaanii fi Oomaan turanii garana dhufan. Narendra Modi dura yeroo dhumaatiif ministeerri muummee Hindii Itoophiyaa ka daawwatan bara 2011 waggaa 14 dura. Yeroos ministeera muummee Hindii ka turan Manmohan Singh yoo ta'an ministeerri muummee yeroo sanii Itoophiyaa immoo Mallas Zeenaawii turan. Kaampaaniiwwan Hindii 650 ta'an dameewwan investimentii akka manufakcharingii, huccuu, faarmaasii, ICT fi agiroo piroosesingii irratti hojjechaa jiru. Odeessa keenya lammataan hoogganaan
olaanaa poolisii magaalaa Gaambeellaa kaleessa hidhattootaan ajjeefamu pireezidaantiin naannichaa Alamituu Umoot BBC'tti himaniiru. Aadde Alamituun ajjeechaa kanaan wal qabatee shakkamtoonni to'annoo jala oolaniiru jedhan. Ta'us lakkoofsa namoota to'annoo jala oolanii fi eenyummaa isaanii ibsuurraa qusataniiru. የትኛውም ቦታ ላይ ግጭቶች ይታሉ የሰላም መደፍረስ ያክል ክልሉ ላይ የለም ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት iddoo kamittuu walitti bu'iinsi hin uumamu naannoo kan keessatti haalli nagaan itti boora'u baay'een hin jiru naannolee biyyattii irraa naannoon hamiyoona nagaa ture Gambeellaa namoonni dhuunfaa nagaa hin barbaanne waan jiranii fi namoonni asii achi du'uu danda'u kanaaf immoo sadarkaa mootummaanii namoonni ajjechaan shakkamanii to'annoo jala oolanii jiru kaleessa ajjeefamuu komishinara wal qabatee namoonni to'annoo jala oolan jiru odeeffannoo nama ajjechaan shakkamee qulqullaa jiru waan ta'eef haal nageen waliigala naannichaa ilaalchisee hojiin qulqulleessuu erga hojjetameen booda odeeffannoon sirrii ifta nageenyi booraan wal qabatee ammallee odeeffannoo namoota gaafatamoo ta'anii walitti qabamaa jiru waan ta'eef lakkoofsa baay'ee sitti himuu hin danda'u. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo odeessa aartiin wal qabatutti ceenaa sirba isaa warra boolee jedhu waggaa tokko keessatti YouTube irratti miiliyoona 30 ol ilaalamuun sirboota afaan Oromoo keessa jalqabarra kan jiru artist Soonaa Taakkala isa booda sirba mata duree Afrikaa jedhu baasee guddoo jaalatameera. Walleewwan isaa qeenxee kiliippiin hojjetaman kunneen akkuma jaalataman namoonni gariin ammoo qeeqaniiru. Weellisaan kun waa'ee wallee haaraa fi waliigalatti haala jiruu fi jireenya isaa ilaalchisuun BBC waliin turtii taasiseera. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. warra kush yookiis immoo hortee kush kanarratti aayidiyaa sana hojjechuuf dhulumayyuu walaloo kana barreessee harkuma korra ture sirba warra boolee ergan baasee booda waggaa masaatidha kanan gadhiise isa kana. Soonaan as keessatti waa'ee galaana diimaan kaastaa waa'ee Afrikaan kaastaa guddummaa kush kana hin kaastaa yaadni kun maalirraa dhufe dhiyeenya kana siyaasni Itoophiyaas gara gaanfa Afrikaa keessatti akka guddataa ture gaaffiin galaana diimaas Itoophiyaarraatiin dhagahama isuma kana mirkaneessuuf moo. Horteen kush gaanfa Afrikaa kanarratti karaa qaroominaallee karaa kamiin iyyuu horteen kush ga'ee guddaa qabu. Qarqara galaana diimaa kanarra guutumaarra kan qubatee ture haga ammaallee kan jiranillee hortee kushii galee Jibuutii kana yoo fudhattee Soomaaliyaa keessa yoo fudhattee Gibxiitiin illee Masrii jechuudha. Naanna'ee dhufee gaanfa Afrikaarraa haga Tanzaaniyaa kanattis illee yoo fudhattee Keeniyaa kana yoo fudhattee Ugaandaallee yoo fudhattee gaanfa Afrikaa kana guutummaa masaarratti horteen kush dachiirraa dhibaman hin jiru. Qaroominaanillee yoo fudhattee ijaarsa siidaa meeroo biyya Sudaan keessa jiru fa'aa kanallee yoo fudhatte kanii Gibxii fa'aa kana qarooma Afrikaa kanarratti horteen kush ga'ee olaanaa taphatanii beektaa. Isaan wajjiniin wal qabsiisee kan horteen kush kun ammoo Afrikaa irratti horteewwan qaroominaatiin heddummina sabaatiin illee ta'ee waa hundaatiin illee dursa dhahamudha sii galee seenaa keessatti illee isaan keessaa immoo Oromoon illee hortee Afrikaa kanarraatii saba baay'ee guddaadha hortee kushidha. Kana wajjin wal qabsiisee tan hojjedhe jalqabumayyuu galaana diimaa mootummaa ajandaa siyaasaa amma fakkaatu iyyuu malee ajandaa siyaasaa kana ta'uyyuu malee hortee kushiifin galaana diimaa adda baastee ilaaluun iyyuu ulfaata baay'isee. Har'a otoo hin taane durii kaastee jechuudha. Durumaa kaastee iyyuu. Gaaffii amma Itoophiyaan. Isa wajjiniin tokkodha. Ammayyuu maal jedhama sirba sana keessatti yoo ilaalte ilma abbaa caalii yaa guddinaa guddinaa yaa guddinaa seenaa guddaa qabna duruu Afrikaa bulchinaadha. Amma otoo hin taane dur jechuudha. Irra darbee immoo maal jedha sitti fakkaata Afrikaa yaa warra kushii qarqara laga Naayil galaana diimaa qofa otoo hin taane qarqara laga Naayil yookiis immoo mormor isuma jennu kanaaf Afrikaa yaa warra kushii qarqara laga Naayil. Mootota warra Nuubiyaa maddi kee laga mormorii kan bulchu warra abbaa biyyaa asirratti yeroo tokko amma yoo namoonni naga gaafatan jiru maddi kee laga mormorii kan jedhu Oromoo moo eenyuun jechuu barbaadde kan jedhanii naga gaafatan faallee jiru. No Oromoon maddi isaa laga mormorii miti kanan jedhe maddi laga Naayilii mormorii lagdi mormor Oromoo wajjiniin illee hidhata guddaa qaba baay'ee durillee sirni irreeffannaa ateetee illee akka laga mormor irra turellee seenaan Oromoo lafa ni kaasii galee laga Naayil immoo maddi isaa mormori mormor jechuun immoo Abbayyaa asuma amma jiru kanaa jechuudha. Kan amma baasteerraatiin ala sirba dura sirbiteettu ni jira? Ni qaba malee sirba Wallaggaa tokkollee sirbeera. Boontuu qalloo kan jedhu tokko faallee sirba shawaa ta'e wayiillee sirbeera. Kamirraa jalqabde mee nu yaadachiisite? Boontuu qalloo shoollee balloo. Boontuu qalloo duchee dabbasaa filfoo na turgaa'ee boodinkee barii dhimmi mustu. Jireenyi kiyya wabiin qabdu siinadha.
Boontuu qalloo duuchee dabbasaa biltuu na turgaa'ee fooliin kee bareedinnis. Soonaan aartii cinatti hojiiwwan adda addaa hojjetamoo aartii qofa irratti xiyyeeffatee jiraata? Hojii dhuunfaallee hagam malee nan hojjedha. Hojii ijaarsaa irratti illee gurmoofneet hojjechaa turre. Irra caalaattuu isumaan hojii dhuunfaa sanaatiin sosochoonee jiraadhaa jiraan.